blatte tati fufi jiraadhu jettee na fayyamtee guyyaarraa kan argu. Ishi ani maqaan koo Caaltuu Faqqadeen jedhama. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Qarshii ani waldaarraa argadhe 25,000 kun argadhe taaksii jedhame bitadhee hojii koo jalqabeen jira, hojjechaan jira. Waaqayyo na gargaare. Kanaaf Waaqayyo guddaa godhe isaan eebbisu. Jiraadhu jettee na fayyamtee guyyaarraa kan argu jiraachisaa Waaqayyo si haa galatu. Na fayyamtee guyyaarraa kan argu gooftaa lubbuu koo Waaqayyo si haa galatu. Maqaan koo Tigistiin Gaatuun jedhama. Waaqayyo maqaan isaa kabajamu. Hojii eegaleen jiraanis birrii 25,000 dhaabbata kanarraa argadheen jechuudha. Namoota yaada kana nuuf qopheessanis Waaqayyo isaan haa eebbisuun jedha. Galanni gooftaa machaadhaaf haa ta'u hojii jammareen jira. Kanan hojjechaa jiru immoo hindaaqqoo horsiisuudha kan filadhe. Ishee immoo bitee amma ta'e muraasa jammareen jira jechuudha yeroodhaaf. Fuula duratti immoo babal'isaa kan deemu intiniin qabu. Maqaan koo Ayituu Gaaddisaa jedhama. Kanan waldaarraa argadhe qarshii 25 argadhe. Isaan immoo hojii gurguddaan hojjedha. Guyyaatti yoo xiqqaate birrii 500 argadha jechuudha. Waaqayyo isaan haa eebbisu isaan galateeffachuun barbaada. Hojiin keessan maal ture? Hojiin koo hunditiidha. Boqqolloo, qaaraa waan garaagaraa hojjedha. Ishi qarshii meeqa argattan waldaarraa? Waldaan Lamii Baqqalaan jedhama. Waaqayyo haa galatu. Guddaa gooftaan haa ulfaatu. Waan waldaa kanarraa argadheen 25,000 qarshii 25,000 argadhee waldaa kanarraa gargaarsa naa godhanii ittiin hojii hojjechaa jira. Firaafirii waan hindaaqqollee bitadhee waan birrii fidu karaadhumatti gahee fidee ittiin gargaaramaa jira. Warra na gargaaranis immoo gooftaan isaan haa eebbisu. Waldaa kanas gooftaan haa eebbisu jedha. Maqaan koo Elsaabeet Bultiin jedhama. Birrii isin ergitan nu ga'eera. Waaqayyo isin haa eebbisu. Hojii adda addaa ittiin jalqabneerra midhaan nagadaa jirra. Ulfaadhaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Midhaan gosa adda addaati. Xaafii, garbuu, qamadii, baaqilaa akkasumas shiroo waan adda addaa qabaa. Ulfaadhaa galatooma. Birriin kan nu ga'ee birrii 25,000dha. Maqaan koo Bultuu Nagaasaan jedhama. Kanaaf birrii fudhannee birrii 25dha. Ittiin of fooyyessuudhaaf ittiin jijjiiruudhaaf fudhanneerra immoo hojiitti gallee jirra. Kanaaf birrii fudhannee birrii 25dha. Ittiin of fooyyessuudhaaf Galatoomi gooftaa si haa galatu, si haa galatu, si haa galatu. Jiraachisaa koo Waaqayyo si haa galatu.